Daban Jeliam. Iman Rabbi Kofa. Iman Rabbi Kofa. Iman Rabbi Kofa. Iman Rabbi Kofa. Rabbi Kofa Sinitikin. Abshira. Daba kita siapa itu daba kalau daba sama nama Pak Kofa. Daba, waktu kau berbaju itu mulai pun, hidup baju itu. Ini mana aja bit, lama pa mudi hidada, lama pa mudi hidada. Daba, Iman Rabbi Kofa. Sirti Meran, Rabbi Kofa, Awasa Korat. Inkenina, Luga of the Ochunda Devaran, Galatoma. It's that. Dabata, the meter Gavan humanity, Nagaru who meet the police, Koviakan and Nagina, we are the police. Koviakan and Nagina. Amada Bati, Abalam Papa, Malas Pistina, Lambapa and the Poke Sana Budaga. Amana Piskin, the Rabbi, Yasinum Timera, Rabbi Kamlatin in Genera. Rabbi Tanil Katagera is in Boda Timoto. The Konkan Arab. Engaha. If you were a canon got it? Right away. Let's wait like give to it like a cigar. And that's it? Give to it like a cigar. Ada? And that's it? Me metal gifty like my jamara. Let's go to chair. Me metal gifty like Kazan Catalans. Mirush, bro. Mirush, thank you so much. Pipi. You come on. Pipi. Why that's come on? Eon D command. You come on. Malasi command. Lemon? You give to you command. Yajinan Charas. I'll come and meet on. La. Pipi, you come on. Are you sure? Wow. Guys, second game is going now. Okay. Awasaki jam. One Kemina gam. Amma one Kemina. Umal lahi nega umal. And nagar yamata lamnega. Eho adis. Atila ko amman elgina. Amman elgina amniko ke kana. Amniko ken kana. Amman elgina rabbira amman elgina na wala ke fanna. In elgina Tap amma tap ida tap TikTok ibas TikTok is TikTok qabala mafaga jara Kenya warri danne saniga qabala mafa sadiya kanu jalan tanif lamma faga nisbi challenge ratti wan abatani yusal hunda saniga re qabala mafarat rabbira ko amma This is tigila anyone. wala I don't know if it's anyone. bekani tergi marat I don't know if this is a new game. Rabbi Amas, Noli Pain. I'm getting it. I'm not talking now. Is that talking? Wait for this. Lambapa Wait for this. That is only time. One in Dandam and you are in Dandama, Diman in Dandama, Dandam. Sadafanu Getinan Mot Lamapakana, okay, Kabakuma. Sadafanu Getinan, no Jepet Hawasako. Oya, Dabli, Oro, Kopai, I'm not going to go fest. Kumakulan, Namnibanja, Oya Banamu, Oro Jabat, Banamera Koya, Abichis Valera, Koya, Sabara. Devil, you guys. Sabara. Devil, use the speed now. Jabana, Amma, Pita. Devil, use the One speed. Captain Pita, Oh, wait. One Captain Pita.
indah bina. Sadapan dia boleh jabu. Sadapan. Josi. Sadapan gua lama di Jabata isi kan ada TV. Wan kan Jabata. Jabata wan kan nasihat Rabbi kan nasini jadi. Rabbi kita nugan. Jabata indah bina. Indah bina. Bukan ada sini jadi. Umuran sini nasi. Umuran nasi hawas aku. Gatisa. They finished. They're finishing everything. Lu jawab di Jabata. Nama kan tujuh. Jabata hawas akinya. Lu bila ju lu fera nami. Lu fera poket kama. Jabata. Kana nyata mu kami. Lu bila gani Jabata kau pai. Guys, Kana they're pandang finishing dia nama lah. this round. Lama pakai kana pula. For next round, you guys. Wan agar gila. Apa nikahnya satu kubara aku. Parangilo lagi tu mereka. Adi alo lagi tu jara ken. Adi ojilo lagi tu Jabata sekan. Asyik tadi pan di mata muka. Jabata lu belas. Adi rumajim tu ada. Lu belas. Adi tu mahu. Adi alo lagi tu mereka. Adi alo lagi tu Jabata. Adi dan amma gala Jabata wan kamera kita. Adi alo lagi. Adi dan dia asyik segala asyik. Gati wan kamera. Sidang gati sana mit. Direko. Wow! Guys, I freaking love you. That's it. This is a. You guys. Pipi. Pipi pertama masa Ginaldo. Gilbert. Pertama masa Ginaldo. Kacauan. Katrina. Jerry. Gustav. Matapan. Pedrino. Tony. Lydia. This is insane. Pipi. Mama Sajino. Thank you Guru so Jawasan much. ya sana ya sana. Patang Guru Jawasan bar. Thank you amat. Andai kabar I saya. freaking love you. I swear. Fabio. Ciao. Fabio. Thank you. Mana aja? Oi, Kamu jadi gak game bener ya? Kalian kenapa nih?
Bakkuman isinii gettanii isin argadhe intaloon jabduudha rabbiif oromoo qabadhee insaalfadhu jedheen kakadhee dhufe giiftaroonni hedduun ni beektu akkuma oromoonis nan ganneen insaalfachiifne jecha isiniif hin qabu dubbachuus hin danda'u dhugaa wallaahi miira baay'ee na gammachiiftanii gammada galatoomaa jechan harkaa bade an dhimma giiftii dhimma maali caala ummanni oromoo akkasitti utuun lubbuun jiru utuun fayyaadhaan akkasitti jiru akkasitti bakka kanatti akkasitti argamee mata ol naqabee an jecha tokko isiniif hin qabu ijoolleen gammachuu haa ibsatanu galatoomaa oromoo yoomiyyuu waataadha lakki jedheeraan isinitti maan ture rabbiin qabna isiniin jedhe rabbiin qabadhee ummata oromoo abdadhee hin fufne ani nan dhaabadhe deebee kun ergaa guddanaaf qaba dubbachuu hin danda'u galatoomaa oromoo ko Galatoomaa oromoo galatoomaa faranjiin kunii dhugootee oolte oromoon galaana irrumaan dhangalaa har'a tabarraa kana oromootu addunyaan dorgoma jechuudha addunyaa injifanne amashaadhaan miti yellamu achi keessa warri argaa jiru baay'ee jira gammachuu yaabsitanii baay'ee gammanneerra amma boodallee borsiiftaan illee yeroo kamuuti injifataadhaa hin injifannaa tokkummaan humna baay'ee galatooma. Yaa Oromoo galatoomaa waan sodaataa turre hin dandeenyu jennee turre garuu dandeenya immoona jennee yaadne gammachuu jechuun kan Oromoon galaana gaafa jedhamu jechaan osoo hin taane gochaan gaafa akka tagarsiisudha dhugaa rabbiitti Oromoon hundi keessan galatoomaa Oromoon jechuudha jaalalarraa namni tooppituu tooppii siriirra jiru fakkeenyaaf lammii Eertiraa kana fakkaate namni wayii amala namni topi fori na jiru kuni lammi Eertiraati lammi Tigraay isa good boy so jaalala Oromoo humna akkamii akka qabu yoo jiraawate agarsiise so hedduu sin jaalanna hedduu sin kabanya isin boonne jirra Oromoo dhuguma rabbitti mubaarakiin boonsitanii dukkaan duraana abbaa miskiinaa maal jechaanii turtan san jechaan kan gochaa turtan har'a jechaan itti agarsiistanii jettanii so kenna adda addaatu jiralleedha tani kenna ergita waan jirtaniif kenna keessan asitti isiniif kennina hundi keessanuu nu faana tura all hundi keessan hayyees deemfar sabboona Muhammad aboo maqaa isaanii hundi isaanii waamuu qabneetan goota tokko Sabab sablammoota hedduutu asirratti hirmaate waan ta'eef dhugaa dubbachuuf taanaan mucaan cimtuudha himmoona jennee yaanne moone kunoo baga gammaddan hedduu isin jaallanna namoonni hundi keessatti ammoo namoonni biyya biraa jijjirtanuu kennaa adda addaa karaa keenyaan nu qaqqabsiistaniittu isaaf ni kenninaa kennaa keessan isin biraan geenya jechi nutti hidhateera waan ta'eef garuma sanatti deddeemu. Nimona, ammallee nimona. Billah عليك. Hindi bisnaan eegi jira. Yaa, bisa.
Mubee jechuun dhugaa rabbi mubee baga gammadde wanti haasa'uu barbaadu uummanni kun kuusitti xiqqaatu maaliif waan itti waggaa baay'ee feesbuukii irraa hanga yuutuubiitti uummata kanaaf hojjettu har'a uummanni Oromoo akkanatti uummata adii biratti gaafa inni mataa ol si qabu sanuu uummata adii waliin kanaaf kuusitti xiqqaata kanaa ol jabaadhoo jedhu uummanni Oromoo si jaallataan siin jedha baga gammadde. Oromoo adiin kana fuutanii badha warra soddaatiin jeenaa dhikkoo. Warra sodaa kafuune warra sodaa injifanne njena adii gurraacha warra sodaa walitti injifattanadha dhumateera lamuu jabaan jaraan jiru dhumeera bara jabaan jaraa hin jiru jabaan jaraa hin jiru tiktookii irra namni haga intala kanaa jabaatu hundi keessa nu beektu kommoonne kan jedhe hin jiru Oromoo kiingu sitti nagaaminaan jettani natti nagaamne kuno rabbiin faallaa godhee galatoomaa wallaahi. Haka dandeessan gootanii. Sagantaa kennaatu jira. Walaabadhu. Egaan duubatti sagantaa kennaa biyyoota garagaraatii fi iddoo adda addaa dhufetu jira. Kanaaf hundi keessanuyyuu namoonni giiftii kennuuf hin dandeenye hanga dandeessanii karaa adda addaatiin sammootu namoota hundattuu himi. Giftiin dhufee jira namoota tima. Giftii kan jalqaba kennuu barbaannu jira hanga nu dhufuuf immoo dhiifama nu godha. Nama jedhan ijoolleedhaan dabaanii. Ready because India orang kata si imam rasa kau ni sekarang. Dapat. Kennan jalqaba kan namoota hunda caala fagoorraa kaanirraa erga mucaalaa kan dursa kennuu qabnu nama waan kana jajjabeessee sadarkaa kanarra akka ga'uuf bira dhaabbate haadha manaasaarraa kennaan dhufaa jira. Kennaa nuti kennameef kana hin dursinu jennee dhaabachuu jirra. Haadha manaasaa kennaa qabdi kottu kenniif. Kennaa ajaa'ibaa bilaa aleek. Kennaan kun maal akka ta'e banneen laalla. Kanaaf baara qonaaf kennatee ofiif bana. Jalqaba kanarratti kennaan lama fakkaata. Reetii nu jala gurgurani. Adeemsuma daawwadhaa waraabadha. Yaa sadaa uummanni gadi gadi. Bana majira. Maaloo abdii kamera na jala acha gani. Maaloo nama guddaan itti gara jabataata. Kanaaf kennaan akka malee itti nama ulfaate. Kennaan tokko baay'ee ulfaataadha akka argaa jirutti. Kennaan kun waancaa fakkaataadha maal akka ta'e hundi keenya iyyuu hin barre. Haa ta'uutii bismillah. Kennaan kun amaanaadha. Amaanaa guddaa ta'e waan kana namni salphatti namatti hin kennu. Haati manaasaa kunis ni kennama. Kuni kan haadha manaasaa. Egaan kennaan kana qofaa miti. Kaayyoo alaabaa taphachaa kan daganne immoo asuma. Haadhi manaa naamsa wayiitiif sii kennite malee lafaaf sii kennine. Kennaan lammaffallee haadha manaasaa irraayi maal akka ta'e waliin laata. Bangkit na baru dah nak opsi mereka. Hati mana kenal lah makan Dewi jira. Jangan kalian dengan Dewi. Egan kenal ada mana? Sena Gurda. Rota. Germas Nagada. Egan ke sanuyo.
egaan galatoomaa isin jedhee jira mubaarakii haadha manaa mubaarak galatoomii egaan kennaan itti aanu mootu asuma dhaamsan na biraan gahame kennaan kun kennaa artistiin meetii jabamaa nama yeroo hedduu faaya Oromoo hedduu nu faayoodhaan beekamtuudha. Kennaan kun meetii irraa si ga'e artistii meetii irraa maal akka ta'e walumaan ilaalla. Numa siibana meetii wala karaa bane. Nasri Anole. Akkuma isin jedhe kulo. Akkuma isin jedhe mobaayilii kana qabu. Meetii Jamaama. Meetii Jamaama uffata aadaa Jimmaatti natti fakkaate. Uffata aadaa Jimmaa kenniteefi kuni waan ajaa'ibaati. Meetii Jamaama biyya Masrii Kaayiroo keessatti mana uffata aadaa qabdi. Bakka hundatti ergiti. Heeloo jechuudha dandeessan. Heeloo meetii. Egaan sagantaan itti aanu fagoo irraan dhufne biyya ummutuun Ano obboleessi keessa Reediin Adam waan wayii qopheessanii jira. Ana osoo hin taane ormatu bana kana mubaarak. Kennaa ajaa'ibaati. Hamzaa bani. Abbaan bantan baruu dandeessu. Horii marqaa fakkaataa qabeenya kana meetii Waan caadha moonni. Waan baay'ee qaba. Waan biraati waan of keessaa qabu qaba. Reediin maal kennee? Rammee malkaa bilbilaa jira. An viidiyoo irra jira. Goota koo rammee. Gaafa diidamii Ni jira barasuma jira. Rammee malkaa guyyaa diidamii shaniidha. Tapha qabanii beeytanii. Oh my God, Mubarak. Egaan waancan ani kenneef kuni galatoomii Mubarak jedha. Wantoota inni saba isaatiif ta'e miskiina isaatirraa ta'e irra dhaabbadhee bu'aa inni nu kenneef galateeffannaadha kan kenneef jechuudha. Kanaaf Mubarak galatoomii siin jedhee nu jiraadhu. Waancaan kan injifannooti. Injifannoo. Galumaa. Kennaan ammas itti fufa. Egaan har'a reediin hin danda'amu jedhee kennaa lammaffaa biraa dhiyeessanii jira. Kanallee of biraa hin ta'in. Waan qorii gaarraan fagaadhu beektaan. Tawa jaaladha. Noobeeliidha kun. Noobeeliidha. Innis ergaa qaba akkuma kaanii. Noobeelii kabajaa. Doktorummaa kenneef yoo goota koo. Noobeeliidha. Kunillee ergaa qaba. Maanoo Zayyiriidha kun. Egaa maqaan isaa Dr. Lammii jedhamuuf deema. Maqaan isaa Lammii ta'uu isin irraanfatina. Maqaa isinitti agarsiisuu tana booda ergaa isaa isin hima. Inni kunillee akkuma san galatoomii Mubaarak jedhee barreeffame. Waancaa kana mootu kan qopheessuu danda'e ofii kiyyaa bakka bu'ee osoo hin taane Oromoota hunda bakka bu'ee warra as jiruu fi warra biyya alaa jirullee kennaa kana siif kenne. Kennaan kun kan Oromooti kan kooti. Galatoomii jedha. Reediidhaan galatoomii jedha. Barreeffames galatoomii Mubaarak jedha. Kanatti aansuudhaani. Kanatti aansuudhaan